Sifaarfannaa nuti warri ifa keetiin fargine namummaa haaraa uffannee si wajjin erga du'aa kaane. Imama maal taatanii turtan isin? Ana dhukkubee dugda kana na waraanaa torbee har'aa mucaan na fidee addanaa. Maal naman taan keessan? Asitti fayyee dugda na waraanaa dura. Eessaa dhuftan? Wallagga. Ishee. Wallaggaa maqaan koo Fiqirtuu Sanbaabaa. Wallagga irraa dhufee addana gaafa marfee dhageessituu gaafa dhiiga koo sakattaasistuu dhiigni ishee qulqulluudha dhukkuban qabdu narbii wayii qabdi narbiif immoo marfee geessi jennaan. Narbii? Mucaan koo anoo marfeen geessu manni waaqayyoo jira qorichuma saayii isheen qammafsiisu mana waaqayyoo tan geessee kadhachiisaafi jettee torbeedhaa na fidde torbeerraa dhufeetaniin immoo hafuurri xonqolaanarraa ka'ee dugdi koo na waraanu kunis naa fayyee asumatti hafuurri xonqolaanarraa kaanaan dugdi koo asumatti fayye. Birrii kuma 22 baafee lubbuu tokko la hawlatti ishee bira awwaxitootaal ijoollee waan isheen keessa jirtu hin nyaata abiddatti naqee maaloo toofa jeesanii faayetti jireenyaan itti jiru qabachanaa bataa maal gochuudhaaf nyaachuudhaaf hafuura maal itati hafuura budaa maal faa gochaa moo jirtu erga qabdanii miila ishee caccabsineerra miila ishee caccabsineerra dugdi dhaabatu dugda isheen kuteera nama tabbaqaqseera nama miila ishee adochitaniirtu eeshi ammoo maal gochuudhaaf ree jirnanneerra ajjeesuudhaaf akka isheen hojjettee hin jiraanne godheera akka isheen baatee hin galle godheera har'a garuu isheef guyyaa eekamaa dhufe sagalee guddaan caraan keessa adeeme tokko lama isa namaa caraan lafaan keessa adeeme akkana bakka galateeffadhaa iyyitee irraa baatee ka'ee waan duddi koo fayyaa'uuf argee jechuudha. Yeroo dhuftan sin dhukkuba ture? Na dhukkuba. Eshi. Amma achii booddee deebi'ee gaafan galuu miilli kun akkana dhaachuu hinna hadoodaa na adeemuu dinnaan kaleessa immoo achuma deebiseetaniin sii kadhachiisaa siree sii qabee jettee kaleessa immoo dhufte siree naa qabdee addana bulee raajiin naa kadhatee narraa haxaayee sirraa duguugeeraa haxaawwadhu harmee koo jennaan haxaawwachaa bulee kadhataa bulee asmaanii raajiin naa kadhatee kunoo dhagni koo hankoo ta'ee inni qorreeru kuni inni diilallaa'u kuni lab jechuu qabee dhiigni isaa wal keessa deemuu qabee silaa hini hadoodaa danda'een adeemuu karaa dheeraa danda'ee deemee deebi'uu hin danda'uu nan boo'aa kanaan edammoo raajiin naa kadhatee milikkita argadhee nan fayyee kanaafan dhugaa bahinsaa dhaabadhe. Maaloo galateeffadhaa fi qaadara. Eeyyuu mucaan isaanii as keessatti mucaan keessa. Jirti kunoo kaleessa siree naa qabdi. Hangi aara keetii? Okay. Achi gaafa dhufan akkam godhe baay'ee dhukkuba ture. Baay'ee dhukkuba aanaa keenyatti akka yaalamtuufis birrii ergeefiin ture. Eessatti aanaa keessan? Orro Guduruu Wallaggaa Haratochuu. Eeshee. Achitti yaalamtee narviidhaa jennaan asuma naa fidaa malee maalitti beeku warra achi immoo jedheen as fidee as finnaanis gaafa dhiiga ishee qorachiisu waa tokko hin jiru naan jette jennaan hin na'aa ta'oon naadocha hoo jettii qoricha maalimmoon kennaafi jedhee gaafan gaafadhu zimje'ee manii qoricha narviinsii barreessaa eegiitii ji'a tokkoof liqimsiisii hoo didemmoo deebisii fidii naan jette dooktariin jechuudha. Achi zimje'een waraqaticha fuudhee galeen duran kadhachiisaa fi malee qoricha kanaa hin jalqabsiisu qoricha kana gaafa jalqaban immoo qaama namaa qaxaqqaxa jedhamee oduuma yeroo haasaan dhaga'ee gaafa sana jalqaban inni hirriba kenna malee hin fayyisu qorichichi xinnoo mashee boqochiisa yoo galgalan rafan ta'ee naan jennaan namni boqonnaa immoo qabdi yoo keessumaa buqqa'ee baduu qaba malee qoricha kana hin fudhachiisu jedheen as fidee. Torbanarraa gaafa asitti fiduu afurri hamaan afurri xonqolaan irraa iyyee galeetaniin akkami amma akkam taate jennaan fayyeera naan jetti innaan egaa amanuu qofaa malee waaqayyo dubbateeraan jedha achii walii gadis fuudheen deemsisa akka ukkubichi keessa jiraachuu dhiisuusaa akka ikkifatu baruudhaaf jedhee yeroo karaa dheeraa deemtu asiriisaa kan ikkifatu gaafan fuudhee deemu. Innoo ammayyuu miila kosa kanarra jiraannaan egaa amani malee waaqayyoo dubbateera kanaa booda maaliin godhaa waan afurri fidee afuruma fayyisa waan afurri xuraa'aan fide afura qulqulluu fayyisaa manni hakiimiyoon fayyisuu ani maal isaan mana hakiimii si geessaa amantiima barbaada
dhaqii achi buliitii siifaa kadhatamu jedhee tan fidee dhufee kaleessa mooftee as bultee naa kadhataniiru kunoo indii lallaa turee dhiigni wal keessan deemu hin qorramee qabii laalii no'ee kunoo miilli koo ennaan gaafan qabee laaluu miilli suni no'a akkasittiin galateeffa'u malee immoo hin deemu carraa kanan argadhu yeroon biyya galuu ufee carraa dhugaa bayii kanan argadhu waan ta'eef asumatti dhugaa bayeen gala jennaan dhugaa bayin jedheen akkasitti dhugaa ba'aa jiru. Yesuus Kiristoosiif harka walitti buusaa galata fidaa. Haleluuyaa. Say maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Galgala isaan gastaawusii qabatanii bulanii eda galgala atitti gastaawusitti kadhachaaf hin ture. Haalli isaan irra turan ulfaatu akkuma isaan jiran kana. Waaqayyoof garuu wanti ulfaatu humtuu hin jiru. Inni fayyisaadha. Inni hidhaa namaa hiika. Inni araara qabeessa. Isa isaanin gargaare kana Waaqaaf harka walitti buusaa galata fidaa. Barabaraan fayyaafaa. Waaqayyo eebbaan ayyaanaan araaraan isin duukaa ta'u. Milkaa. Harka walitti buusaa gooftaa galateeffadhaa. Normally narbii jechuun dhibee jibbisiisaadha baay'ee. Amma ol jettanii gad jechuu dandeessu maam. Kuma wanti isin rakkisu hin jiru. Mee socho'aan agarsiisaa deemaati. Isin immoo harka walitti buusaa leenca Yihuudaa kana Yesuusiif ulfina fidaa. Mee harka keessa mirgaala fudhaatti wangeelli hidhaa hiikeedhaa dubbadhaa. Adiraa Waaqayyo kana anaa hidhaa dubbadhaa. Mee harka wangeela keessan ajandaa keessa qabadhaati mee wangeelli hidhaa hiikeedhaa dubbadhaa. Dabalaa dubbadhaa. Ergaa tokkoon immoo hima yoo amantan ati namni waldaa kana keessa jirtu kaabarraa kibbarraa irra lafaa kana hundumaarraa nama dhibame ati bakka buutee dhufte har'a sa'aatii 9 booda gaafa asii baatu gurri kee oduu gammachiisaa dhaga'u. Immaama isin baga gammadan nagaan dhaqaa.